laal namni hagari fuudha keessa gammachuun jirti jaa hagari ammoo fuudha ala wandallaaxummaa kophaa bahu fuudha dhabuu dhalaa wajjin yoo dhiiraa wajjin jiraachuu dhabuutu gammachuudha jaa waan kanarratti yaadni keessa maal dhaabtanii sinnuuf fuudhuu santu gammachuudha moo fuudha dhiisuu gammachuudha namni addunyaa kanarratti intalti dhiira malee hin jiraadha jettu qaama mataa malee jiraatu. Gurbaan intala malee hin jiraadhu iyyuu mataa qaama malee jiraatu. Jarri mataa fi qaamni addaan baani addaan hin baan. Fuudhaa fi heerumarra qananiin takka addunyaa kanarra hin jirtu. Oromoon akka jettuun jebar Oromoo saniin si fixe fuudhaa fi heerumni du'aa fi jiruudha jetti. Yoo si qaceelte jiruudha yoo si jallatte du'aa jaaniin je. Kanaafuu qananiin bakki keessa jirtu yoo si qaceelte fuudhaa fi heeruma keessa jirti. Wanni itti fuudhaa fi heeruma san keessa qaceelloon itti jirtu dubartiin sadiin je takka gammachiiftuudha takka immoo hiraarsituudha takka maraachituudha je. Gaafa gammachiiftu turkatte qananiin fuudha keessa jirti. Gaafa hiraarsituu fi maraachituun sun dhufte guyyaan magaalaa keessatti makiinaan si dhoyti makiinaa duubaa pilaastii godhaa oltus osoo nageenya hanga dhufte qaamaan hanga si xuxutti karaarraa hiikuun beektu. Kanaaf nagayni addunyaa kanarratti wanni nagaya caalwa jirti nagayni guddaan nagaya biyyaatti aanee nagaya mana keessaati jechuudha. Kanaaf qananiin bakki jirtu gammachuun bakki jirtu fuudha keessa jirti malee fuudha dhabuu keessaa miti. Namni hin fuudhin qalbiin isaa hidhamtuudha yaanni isaa hidhamaadha akkuma nama mana hidhaa jiruuti gabra yoo jaanni ta'a jechuudha. Ammoo hanga guyyaan gahuutti hin jarjarin. Si deebisa jeeyyaata. Mashaallah. Sheekh erga gammachuun fuudha keessa jiraatte gammachuu tana eenyu gara miin dhufti gammachuun gara intalaatiin dhufti gara haadha manaatiin dhufti moo gara abbaa manaatiin gamda qaama kamtu gammachuu tanaaf sababa ta'a. That's my question. Gammachuun gamalachuutiin dhufti akka ija lamaanii akka harka lamaaniitii addaan bahuun ta'anii ammoo jaan hayyoonni islaamaa oguu dubbatan eenyuuturra gammachuu fiduu danda'a jechuu irratti oguu dubbatan. Abbaan manaa akka mataati. Haati manaa akka morma yookaan gateetii mataan irra jiruuti. Namaa yoggaa laalan mataa harka malee matuma sanuu hamirgaa bita duuba dura naanneessoo eenyu morma kanaa jechuudha. Bultiin bakki irra dhaabbattu gateetiin bultiin irra dhaabbattu gammachuu ka irra fitu ka gadda fitu ka gammachuu fitu ka mana isaa kana kara fedhetti shufferee kara fedhe garagalchuu danda'u haadha manaati. Ammoo shoorri isaan lachuutu qaban gurguddaadha jechuudha. Eewaa. Dubbiin warra dubartiitti qubalaatte jechuudha. Hanga takka. Shifeerree hedduu jira waraarraa maadaamaa hedduu maasa qophootee dhaggeeffachuu jirti. Najjaashoo. Yoo kanaan si deebuu baatte Oromoon akkam jetti beektaa? Abbaan manaa utubaadhaa jaan utubaa manaatii jaan. Manni utubaa malee dhaabbachuu danda'us hanga tokko utubaa malee dhaabbachuu ni danda'a fooyya'ee jechuudha. Haati manaa immoo ifaadhaa maabiraatiidha. Maabiraatii malee wanti takka illee ni dalayti makiinaan hin dalaytu wanti takka ifu manni dukkana. Bareechituun jechuun ta mana bareechitu ta bultii bareechitu ta bultii san qananii deebistu haadha manaati jechuudha. Sheekh Gaaffitti ما هو الأساس في نجاح الحياة الزوجية؟ أساسني بلتي خيستي بلتي ملكويتي يجون بلتي الكم أساسني بلتي الأمال مال الرد أبتي بلتين كافي تنادي بيسا bakkummaan qaladheefuu tana jeeje awwala irratti wanniin dubbadde wanniin ani irraa isinii dubbaddu qabxii sadii jeetiin dubbadde sadeen san keessaa takka sodaa rabbiiti. Irra guddaan namaa dura osoon kanatti hin dabarre wal qabatu wallaaleeti bultii gadda deebise bultiin takkaa du'aa takkaa jiruudhaa jenneemi dubartiin faan akka shaamaatii jaan dhiiraaf shaamaan yoo ibsachuu beekte ni ibsattaa yoo ibsachuu akkatti qabattu wallaalte shaamaan harkasi guba jaan
isumaas si guba jechuudha dubartuma sanii deebi'ee si guba. Kanaafuu gama gaafii teeta dhumaa tanatti hoggaan deebi'u asaasni bultii keessatti wanniin arraan tana sagantaa arraan tanaa tanatti qalbii diyyatti ifamuu barbaadu. Qalbii teessanitti onnee teessanitti himuu barbaadu. Wanniin sagantaan tun ustaazota laallatti, barsiisota laallatti, sheekota laallatti, warra bebbeekamoo kana laallatti iyyuuf waa cufa keessatti milkaa'ina wanni fidu sodaa rabbiiti. Rabbiin akka jiru quraana isaa keessatti ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا جال نما ربي سا صداتي ربين أمري سا هندني لا فسافي أمري سان كيس مال تجرا حياة جارسا جارتم ما خنا جرا جيتشو صدا ربي جيتشون صدا جيتشون أما بلتي خيستي حاتي من خيا نبيرتي أمانة جيتشو تأمنو أبام من خيا نبيرتي أمانة جتة إسينيس تأمنو جارسينيس جارتينيس haqa isaa haqa walirraa qaban keessatti rabbi firraa eegu namni tokko tokko akkamitti sodaan rabbii bultii keessaa maal gootii jechuun mala habiibi sodaa rabbiiti jechuun bar salaata qofaa miti bar zakaa kennachuu qofaa miti bar soomana qofaa miti hajjii qofaa miti sodaa rabbii jechuun akhlaaq sodaa rabbii jechuun haqa dalagu sodaa rabbii jechuun rahmata namaa godhu sodaa rabbii jechuun abbaa manaa haqa haadha manaati wajjin haqaan jiraachuu haati manaa abbaa manaati wajjin haqaan jiraachuu wasiyyaa nabiin keenya dhaame ittaqullaha fin nisaa dubartii keessan rabbi sodaadhaa akka inni jeesan isiisan sodaa san qabaachuudha namni sodaa rabbii san qabaachuudha wanni guddaaninaan qalbii tiyyatti himuu barbaadu isinitti himuu barbaadu isiin abbaa manaa keessatti rabbi sodaattee abbaan manaa haadha manaa keessatti rabbi sodaatu kullu baytin buniya alaa taqwallaahi wa in marrat bihi shadaa'id baqiya thaabitan bi'iznillaahi jaan ulamaa'in manni bultiin sodaa rabbii irra gad dhaabbatti bubbeen feeteyootti dhufte gad dhaabbattii sossahuu hin dandeessu لأن البيوت تبنى بالعقود وتستمر بتقوى المعبود جان بلتين عقدين جارمتيت صدا ربيتين قد أبتي جان أيوني توكو توكو سكجان ليس أكرم الأزواج أغناهم بل أكثرهم تقوى لله في أهله الرجالان أبا منا دوري سامتي نما ورسا خيست ربي صداتو جان الرجالتون هذا مناتيس الربريد دومتي تا ربي صداتو جان bar namni irra nama zallamu eenyu ni beekta abbaa manaati ka irra nama zallamu haadha manaati namni bar nama walitti dhiyaatuun san zallamuu danda'a nama biraa waliin zallameette akkatti zallamtuun arkitu bakkatti zallamtuun arkitu zallamuufuu si mijjatu namni biraa yoo zulmii dalaydi bakka zulmiitti dalaydu mana kee keessatti haadha mana keetii keessatti abbaa mana keetii keessatti akka jaanu lamaan islaamaa hayyoonni tokko